waa'ee hafuurri qulqulluun nuu kadhataa dhimma jedhu irratti macaafa qulqulluu wajjin wal bira qabne akkamitti hubachuu qabna, akkamitti macaafni qulqulluun barraa'eera ka jedhu akka ilaallu barbaada. Sababni isaa macaafni qulqulluun kutaan hundinuu tokkocha. Fakkeenyaaf gidduu dhaabatee kan nu araarsu araarsaa tokkocha qabna yoo ka jennu ta'e kana wajjin akkamitti hubannaa ka jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Macaafni qulqulluun ka barraa'e qajeelaadha. Garuu akkamitti hubanna, reyaalitiin isaa akkamii ka jedhu macaafni qulqulluun akkamitti ka jedhu ilaalleetiin jenna. Mee gara sanitti bal'inaan nuun seenne hafuuruma qulqulluu isa macaafni qulqulluun ittiin barraa'e hafuura gooftaa Yesuus Kiristoos isa tokkoffaa Phexros tokko lakkoofsa tokko irratti abboota keenya geggeesseen nullee geggeeffamnee dhugaa kana akka qoranneetiin jennuuf kadhaadhaan fuula waaqaatti dhiyaanneetiin jenna. Mee hin kadhanna. Geggeessaa jaalalaa nu gootee harka kee nurra qabdee dhugama yeroo kana fuula keetti akka argamnu sanu gargaarteef sekendii daqiiqaa qabnu hundumaa irrattuu olaantummaa kee mirkaneessitee yeroo kana fuula keetti akka dhaabannu situ nu gargaare. Galanni si haa ga'u. Wallaalota dadhaboota ta'uu keenya beektaatu araara keetiin nu golgitee irruu keenya nu guuttee yeroo kana fuula keetti akka dhiyaannu goote. Galanni si haa ga'u. Ammallee afaa yeroo keenyaa irra ati moo'i ulfina kee qofaaf akka jiraannu nu gargaare. Karaa addaatiin dhugaa dubbii kee illee nu barsiisi. Maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhanna Abbaa. Ameen. Ameen. Karaa addaan maqaa waaqa keenyaa gaarii goonee galateeffanneetiin jenna. Maqaan waaqa keenyaa bara amma bara biraatti kan galateeffame haa ta'u jechaati. Har'aa Roomee boqonnaa 8 keessatti ispeeshaali lakkoofsa 26 irratti lakkoofsa 26 fi 34 irratti isa jiru akkamitti hubanna? Akkamitti hubanna? Namoonni garagaraa yaada garagaraa kaasu asirratti. Yaada garagaraa kaasu. Hubannaa waa'ee waaqummaa qabnu wajjin daayireektilii kan wal qabatudha. Sababni isaa namoonni waa'ee dhugaa waaqummaa kallattii garagaraatiin ibsan akkasumatti hubatu. Akkuma isaanii dhugaa waaqummaatti ibsan sanitti hubatu. Mee garuu Roomee boqonnaa 8 guutummaa isaa yeroo biraa waaqayyo nu gargaare ilaalla. Garuu amma iddootti fookasii gochuu qabnu irratti xiyyeeffannee akkamitti dhugaa kana wajjin wal bira qabataa ka jedhu ilaalleetiin jenna jechuudha. Macaafni qulqulluun ifadha. Ergaan inni kaa'u yeroo hundaayyuu ifa. Garuu hubannaan nuti yaada ofii keenyaaf yookaan immoo doktoriinii qajeelfama ofii keenyaa barnoota ofii keenyaa dabarsuu barbaannu wajjin wal bira qabnee laalleetiin jennu yeroo baay'ee dhugaan kallattii akka gadhiisu yeroo godhe argineetiin jenna jechuudha. Mee wajjinumaan laalla macaafa qulqulluu keessa. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 9 irratti yaada tokkotu jira. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 9 irratti maal jedhaa? Hafuurri Waaqayyoo dhuguma yoo isin keessa jiraate isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin jiraattan. Hafuurri yoo isin keessa jiraate, hafuurri Waaqayyoo yoo isin keessa jiraate akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti maal hin taatan hin jiraattan. Kanaaf akka fedha hafuuraatti akka jiraannuuf hafuura Waaqayyootu nu barbaachisa jechuudha. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan Kiristoositti miti. Amma objektiiviin Kiristoos dhufee lafa kanarratti dhalateef Waaqayyoollee akka itti nu jaallate gara mootummaa ilma isaatti kan itti nu dabarse. Gara mootummaa ilma isaatti nu dabarsee jedha macaafni qulqulluun. Gara mootummaa ilma isaatti nu dabarse. Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irraa yaada akkas jedhu jira. 1:13 irraa inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti maal nu godhu? Nu dabarse. Gara mootummaa ilma isaatti darbu jechuun yaada ilma isaa qabaachuudha, hafuura ilma isaa qabaachuudha. Hafuurri Yesuus Kiristoos yoo isin keessa jira, isin kan Kiristoos miti. Kan Kiristoos yoo hin taane akka fedha hafuuraatti jiraataa irra hin jedhamu jechuudha. Kanaaf hafuura Waaqayyoo of keessa qabaachuun, hafuura Kiristoos of keessa qabaachuun tokko jechuudha. Hafuurri Waaqayyoo hafuura Kiristoos of keessa qabaachuun. Kanaaf Waaqayyo kan gara isaa dhufneet hin jenne gara mootummaa ilma isaatti maal nu godhe? Nu dabarse waan ta'eef. Fakkeenyaaf ammallee Waaqayyo abbaan hafuura akkamii nu kenne? Galaatee hafuura boqonnaa 6 irratti boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti soorii hafuura ilma isaa isa abbaa jedhama. Isin ilmaan isaa tokko keessan agarsiisuudhaaf Waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti ergee jedha. Kanaaf garaa keenya keessatti kan dhufe maali? Hafuura abbaati. Maatewos boqonnaa 10 irratti. Abbaan immoo yeroo nu kennu hafuura ilma isaa nu kenna jechuudha. Amma kun hafuura Waaqayyoo hafuura Kiristoos kan jedhamee waamameef isa kanaaf jechuudha. Gara Roomee boqonnaa 8 isin deebisu. Sababni isaa qorannaan keenya Roomee boqonnaa 8 irratti waan ta'eef jechuudha. Roomee boqonnaa 8 by the way dogongoraan kan hubatamu iddoo baay'eedha. Mee wajjinumaan laalla.
lakkoofsa 9 irratti akkas ilaalle 10 irratti Kiristoos isin keessa erga jiraate jedha. Kanaaf nu keessa ka jiraatu inni Kiristoos Yesuus jedha. Qolaasiyaas 1:26 mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irratti illee balbala dhaabadhee maal godhaara jedha. Dhadhayaara. Akkasumas lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irratti illee qoraa of ilaalaa isinumti. Kiristoos yoo isin keessa hin jiraanne kufuu keessanii jedha. Kanaaf nu keessa ka jiru inni Kiristoos karaa maalii? Karaa hafuura isaa. Hafuura isaa yeroo jennu hafuura ofii isaa irraa waan nu kenneef. Waan biraa bakka biraa fuudhee waan nu kenneef miti. Hafuura ofii isaa irraa waan nu kenneef. Yeroo baay'ee kanarratti qorannaan garagaraan ka'a namni yaada adda addaan kaasaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti yoo an deeme isin wayya abbaa biraa dhaqee jajjabeessaa ka biraas ni erga jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 22 irratti garuu alfi isaanii jedha hafuura fudhadhaa jedhanii lachuu tokko jechuudha. Lachuu hafuurri qulqullu. Hafuurri Waaqayyoo hafuura qulqulluudha. Hafuurri Kiristoos hafuura qulqulluudha. Odhaqumaa barbaachisa. Glorification isaa wajjin yeroo baay'ee illee kaaseera waan ta'eef ammallee dirqama dubbachuu wanti barbaachiseef dhimma ijoo waan ta'eef. Kiristoos isin keessa erga jiraate dhagni keessan sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu sababii qajeelummaa argattaniif hafuurichi jireenya isiniif kenna. Hafuurri kun lakkoofsa garrimmaa jedha. Hafuurri Waaqayyoo dhuguma yoo isin keessa jiraate isin akka fedha foonitti hin jiraattan. Asittoo Kiristoos yoo isin keessa jiraate. Kanaaf hafuurri Waaqayyoo nu keessa jiraachuu Kiristoos nu keessa jira. Sababni isaa Kiristoosiin malee dhala namaa keessa jiraachuu danda'u hin jiru. Maaliif namummaa uffachuun keessa barbaachiseef riskii abbatti gargar ba'uu qabattee dhufuun keessa barbaachiseef nama keessa aksesii namni waaqummaa wajjin walitti dhufu biwuldi gochuuf ijaaruuf. Yoo karaa Kiristoos hin taane qaamni hafuura qulqulluu jedhamu wayii dhufee nu keessa buufata akka ta'u ta'e ammallee irra deebi'ee jedha aarsaan Kiristoos kafale akkasumaan. Kanaaf dizaayira ofii jirratti without this the sacrifice of Christ is without veil jedha gatii hin qabu jedha. Yoo maal hin taane karaa isaa hafuura qulqulluu yoo nu keessa buufatu ta'e. Look, qaamni waaqummaa akka abbaa ka hafuura qulqulluu jedhamu ka akka Kiristoosii ka hafuura qulqulluu jedhamu wayii dhufee nu keessa jira yookaan nu keessa buufata. Or bokkaa booddee ta'ee nu dhufu. Waa'ee bokkaa booddee bal'inaa yeroo biraatti deebiin. Nu keessa jiraata yoo ka jennu ta'e indirectly gatiin Kiristoos dhala namaa deebi'ee waaqummaa wajjin waliin maxxansuuf godhe duwwaa jechuudha. Karaa hafuura qulqulluu jechuun kan abbaan ilmaa kenne ka ilmi karaa addaa hafuura ofii isaarraa nu kenne aksesii waaqummaa namummaa wajjin walitti hidhannuun kan ijaarame jechuudha. Kan abbaa koo keessa isin ana keessa ani isin keessa ka jedhu kun cheenii ittiin ijaarame jechuudha. Kanaaf maal jedha Kiristoos isin keessa erga jiraate Kiristoos nu keessa ka jiraate maaliif? Hafuurri Kiristoos waan nu keessa jiruuf hafuurri Waaqayyoo waan nu keessa jiruuf. Kanaaf Kiristoos nu keessa jiraata jechuudha. Kallattiin namummaa ka qabu kan nu keessa jiraachuu danda'u Kiristoos hin qofa waan ta'eef. Dhagni keessan sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu sababii qajeelummaa argattaniif hafuurichi jireenya isiniif ta'a. Jireenya isiniif kennu duun taane jireenya isiniif ta'a. Lakkoofsa 10 kana mee Ingiliffaan dubbisa. Sababni isaa gassiqaa yoo laalu Ingiliffaan Amaariffaan illee laalaa deemna waan ta'eef. Lakkoofsa 10 irraa maal jennee dubbifne? And if Christ be in you, the body is dead because of sin. But the spirit is life because of righteousness. So who is spirit? Hafuurichi maal inni? Jireenya. Eenyuun hafuurri kun? Kiristoos. Eenyuun hafuurri kun? Kiristoos. Sababni isaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 45 irratti Addaaminni jalqabaa foon jiraataa ta'e yookaan immoo lubbuu jiraataa ta'e Addaaminni jalqabaa hafuura jireenya kennu ta'e jechuudha. Kanaaf lammaffaa dhalachuu jechuun eenyuun dhalachuu? Kiristoosiin irraa dhalachuu. Kiristoosiin of keessa qabaachuu jechuun wangeela Yohaannis boqonnaa 6:63 irra maal jedha? Dubbiin ani isin dubbadhu kun jireenyasii hafuurasii jedha. Jireenyasii hafuurasii jedha jechuudha. Interesting. Dubbiin ani isin dubbadhu jireenyas hafuura jedha. Kanaaf Kiristoosni dubbii isaa of keessa qabaachuun hafuura isaa of keessa qabaachuudha. Jireenya isaa of keessa qabaachuudha jechuudha. Kanaaf Roomeen 8 lakkoofsi 10 kan inni jedhaa kana. Amma lakkoofsa 11 akka xiyyeeffannaa barbaadu. Maal jedha Oromiffaan? Hafuurri Waaqayyoo inni Waaqayyoo isa kamidha? Inni Yesuusin warra du'aa keessaa kaasa. Eenyutu Kiristoosin du'aa keessaa kaasa? Waaqayyootu kaasa. Inni eenyuun abbatu kaasa. Hafuurri Waaqayyoo. Waaqayyoon kun kaminni isa Yesuusin du'aa kaasa. Isin keessa yoo jiraate inni Kiristoosin waan du'aa kaaseef eenyu? Abbaan Waaqayyo. Hafuura isaa hafuura eenyu? Hafuura abbaa
isa sin keessa jiraatuun dhagna keessan isa du'u immoo hin jiraachisaa jedha. Kan akka biraatti hiiku namoonni baay'een. Hafuurri Waaqayyo inni Yesuusin du'aa kaase. Kanaaf akkamitti hiiku namoonni hafuuratu Kiristoosin du'aa kaasee jedhu. Mee amma akka isaan jedhanitti haa fudhannu. Hafuuratu Kiristoosin du'aa kaase jennee haa fudhannu. Isin keessa yoo jiraate hafuurri Kiristoosin du'aa kaase sun akka dhugaatitti miti akka namoonni jedhanitti kan jedhamu. Hafuurri Kiristoosin du'aa kaase yoo isin keessa jiraate inni Kiristoosin warra du'aa keessaa kaase hafuurri. Hafuura isaa irraa hafuura isaa isa isin keessa jiraatu kanaaf hafuurri hafuuraa jedhaara jechuudha amma sirriitti. Lakkoofsa irraa kanarratti feel godha jechuudha. Akkuma lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti gooftichi hafuura isa jedhu caalaa hafuurri goofticha inversii fayyadamee yoo jedhu hafuura isaa isin keessa hafuurri hafuuraa kan jedhu qabatee dhufa jechuudha jedhu. Kanaaf wrong translation. Kana Ingiliffaaf Amaariffaan illee ilaala. Oromoffatti illee qajeela hubachuu barbaanne qajeelama. Hafuurri Waaqayyo inni Yesuusin du'aa kaasee yoo isin keessa jiraate. Isin keessa yoo jiraate inni Kiristoosin warra du'aa keessaa kaase hafuura isaa isa isin keessa jiraatuun dhagna keessan isa du'us immoo hin jiraachisa. Okay, Ingiliffa ilaalla amma immoo. Xiyyeeffannaan keenya lakkoofsa 26. 26 Asumarraa waan garagaraa ilaalaa dhufne waan ta'eef. Maal jedha asirratti? But if the spirit of him who is him that raised up Jesus from the dead dwells in you, who is him that raised up Christ from the dead, he is the Father. Yoo diqqaate eertuu shanja. Galaatiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. Galaatiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. Roobee boqonnaa 6 lakkoofsa 4. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 32 akkasumas akka 36 dubbifachuu dandeettu Waaqayyo Kiristoosin du'aa akka kaase. Specifically Galaatiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti abbaan Kiristoosin du'aa akka kaase. Roobee boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti humna abbaatiin du'aa akka inni ga'eetiin jedhe lafti ga'eetiin jedhe. Interesting. Kanaaf if the spirit of him, spirit of the Father that raised up Jesus from the dead dwells in you, he that raised up Christ from the dead shall be quickened your mortal body by his spirit that dwells in you. So hafuura Waaqaa hafuura isaa isin keessa jiraatu. Sentensii dhimma yaada nu ideolojii nu geggeessu barbaannu qofa nu geggeessu fudhannee oduu sisteemii san hin xumurin bira dhaaban. Akkuma waa'ee tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti hafuurri nama keessa jiru waa'ee namaa akkuma beeku hafuurri Waaqayyo waa'ee Waaqayyoo beeka hojjetu hafuurri Waaqayyo waa'ee Waaqayyoo beeka qofa fudhannee hafuura Waaqayyo adda baasuu waan barbaannu jechuudha. No, akkuma jedha namni namayyuu yeroo waa'ee akka bifa kennaatti akka fakkeenya kennaatti ta'u. Hafuurri kennallee hafuuruma isaa fakkaata. That is the Holy Spirit and the spirit of man and the spirit of Satan that belongs to Satan. The spirit of man hafuurri namaa kan namaatti hafuurri Waaqaa kan isa qulqulluuti hafuurri Seexanaa kan isa Seexanaati. Kanaaf Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 11 illee bifa kanaan hubanna. Fakkeenyaaf Amaariffallee yoo baaseetiin jedhe Amaariffillee maal jedha 11 irraa? ነገር ግን ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው ማን ነው? ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳ አብ። የእርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር hafuurri isaa sun yoo isin keessa jiraate ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው እርሱ በእናንተ በሚኖር በመንፈሱ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ሕይወትን ይሰጣል። ስለዚህ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳ አብ በእኛ በሚኖረው በመንፈሱ ለሟች ማንነታችን ሕይወት ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ የአብ መንፈስ በእኛ ውስጥ አለ ማለት አብ የልጁ መንፈስ ነው የሰጠን የክርስቶስ መንፈስ ነው በእኛ ውስጥ አለ ማለት ነው። ሮሜ ምዕራፍ 8:11ን በዚህ መልኩ ነው የምንረዳ ማለት ነው። ይህን ከተረዳን ቀጥታ ወደ ምዕራፍ 20ዎቹ እንላለን። ምክንያቱም 26 ላይ ነው ዋናው ያውኑ ኮር ጥናታችን የሚያማልድልን ወይ ደግሞ ከጅዱ ገሌ ወልን ነው አራርሱ ኤኑ ከጅዱ ረት ቆናን ከነ ማለት እንደሚ ሰዲራቲ እንደሚ ለመራ ኡመምኒ ሁንድኑ አማድ አካአዱ አከጭኒንሱ ጭኒንስፈቱ ኢምቤከና ጀ ኡመምኒ ሁንድን ማልጣር ጭኒንስፈታ ጀ ኢፕነ ከሰ ጀ ኡመመ ሰነዱ ዋቱ አደሚት ኑይ ወሪ አፉራ ዋቀዮ አከ ቀብዲት አርገንዩ ኢልሙማት ጉድፈሙ ነሙማ ኬኛ inni foonii furamuu dhimminee yeroo eeggannutti
garaa keenyatti inaannaa jedha. Warri maal of keessaa qabnu jedhaara hafuura waaqayyo. Mee Ingiliffaa fi Amaariffaa laallamma immoo agam akka translationiin garaagarummaa qabu jechuudha. 23 akkana jedha 23 irraa. And not only they, but ourselves also, which have the first fruit of Spirit. Angafa hafuuraa warra of keessaa qabna. Who is the first fruit? The first fruit of Spirit. The first fruit of Spirit. Tana jalana mura. Even we ourselves grown within ourselves, waiting for adoption to wait the redemption of our body. Okay, first fruit of Spirit. Hafuura waaqayyo jedhe qara. Angafa hafuuraa jedha kun immoo. Mee Amaariffa sillaala lakkoofsa 23 kan. Amaariffa sillaala lakkoofsa 23 kan. Akkana jedha lakkoofsa 23. እርሱ ብቻ አይደለም እርሱም ብቻ አይደለም ነገር ግን የመንፈስ በኩራት ያለን ራሳችን ደግሞ የሰውነታችንን ቤዛ የሆነው ልጅነትን እየተጠባበቅን ራሳችን በውስጣችን እንቃትታለን። የመንፈስ በኩራት who is the first fruit of Spirit dubbi baay'ee namatti tolu. Angafa maali jedha? Hafuura. The first fruit of Spirit. Angafa hafuura. Warri of keessaa qabnu nuti iyyuu maal ta'an? Inaan. Angafa kan jedhamee tokkoffaa Qorontositti sin deebisu. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 20 fi 23 waliin dhandhee ilaala. Iddootti first fruit jedhu kana jechuudha. 15 20 irraa yaada akkas jedhu argina. Amma garuu Kiristoos warra du'an keessaa kaafamee warra obbaafatan keessaa isatu jalqaba kaafame. 23 kun hundumtuu akka tarree isaaf qophaa'etti in ta'a. Kiristoos jalqabatti ka'ee jiraataa akkuma ta'e warri kan Kiristoos ta'an yommuu inni deebi'ee dhufutti in jiraachifamu. Ingiliffi jecha kana first fruit jedha. First fruit jedha. 20 irraa. But now is Christ risen from the dead and becomes the first fruits of that slave. Warra qulqulloota jechuudha isaan kunniin. Warra qulqulloota maal godhan? Du'an keessaa isaan gafaa first fruit ta'a jechuudha. But even man in his own order tries the first fruits. Afterward, they that Christ is at his coming. First fruit. First fruit. Kanaaf hangafa hafuuraa kan jedhamee nu jechuudha. Kiristoos. Hafuurota kan jedhamanu namni keessaanuu qulqulloota jechuudha. Isaan maal jedhamu? Hafuura jedhamu. Warroonni qulqulloon. Warroota maal ta'an? Lammaffaa dhalatan. Macaafa qulqulluu keessatti Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? Addaaminni jalqabaa maal ta'e? Addaaminni jalqabaa nama jiraataa ta'e jenneera. Addaaminni lammaffaa hoo? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 45 irra jiru kun addaamni lammataa hafuura jireenya kennu ta'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 jaarraa hoo maal jedha? Ka foon irraa dhalate fooni, ka hafuura irraa dhalate hoo hafuura jedha. Kanaaf hafuura irraa warri dhalatan hafuurota jedhamu. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 23. Ibroota 12 23 irraa waan isin mul'iseen gara jalqabaatti deema. 12 23. Akkana jedha 12 23 irraa. To the general assemblies in the church of the firstborn, which were written in heaven, and to the God, judge of all, and to the spirit of testament. So these spirits which are in heaven are testament. Or karaddaa warra maal jedhaman? Warra hafuura jedhaman. Warra lammaffaa dhalatanii jechuudha. Kanaaf Kiristoos hangafa hafuura. Warri Kiristoosiin of keessaa qabne jedha. Kanaaf Roomee boqonnaa 8 kubsi 26 or 23 first fruit of spirit yeroo jedhu waa'ee Kiristoosii dubbataara jechuudha. Warri Kiristoosiin of keessaa qabne. Irraa 10 wajjin wal qabata jechuudha. Lakkoofsa 10 wajjin wal qabata. Kiristoos yoo isin keessa jiraate ka jedhu wajjin wal qabata jechuudha. Amma Roomee boqonnaa 8 bira dhandhee lakkoofsa 23 irratti first fruit of hafuura waaqayyoo kan jedhame kun Kiristoosiin akka ta'eetin jedhe. Kiristoos isin keessa jiraate jenneera 8 fi 9 10 wajjin boqonnaa 8 lakkoofsa 9 fi 10 wajji yoo align goone kun clear ta'eetin jedhe jechuudha. Roomee kana guutuu qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Tole. Ilmummaatti guddifachuu kenna jedha. First fruit warri of keessaa qabna. Hafuura waaqayyoo kan jedhamu የመንፈስ በኩራት አማርኛ አከሱ ይራ እንግሊዝ ፈለ ፈርስት ፕሮጀክት ኑይ አብዲዳን ፈይኔ አብዲን ኢጃን አርገሙሞ አብዲ ሚቲ
namni waan ijaan argu abdataaree jedha. Wanta ijaan hin argine yoo abdanne garuu obsaan hin eegganna. Digdamii jaha irra jiru dhagaa. Maal jedha? Hafuurichi immoo akkuma kanatti dadhabbii keenya nu gargaara. Hafuurichi kamidha? Hafuurichi kamidha? Hafuurichi isa 28 irratti hangafa hafuuraa jedhame kanaadha. Hafuura Waaqayyoo isa jedhamedha. Isa boqonnaa 8 lakkoofsa 9 irratti hafuura Waaqayyoo hafuura Kiristoos jedhamedha jechuudha. Isa lakkoofsa 10 irratti Kiristoos isin keessa hojjate jedhamedha. Hangafa hafuuraa isa jedhamedha. Kanaaf hafuura Kiristoositi jechuudha. Kanaaf specifically adda baafnee hafuurri qulqulluun nuu kadhata waan jennu duun taane Kiristoos inni nu keessa jiru karaa maali? Karaa hafuura isaa inni nu keessa jiru nuu kadhata. Hangafa hafuuraa inni jedhame jechuudha. Dadhabbii keenyatti nu gargaara. Sababni isaa waa'ee keenya waan beeku. Haala nu qoramnu qoruma keessa hundumattuu ka qorame jedhe biroota keessatti waan hundumaa beeku. Nu maal akka kadhachuun nuuf barbaachisu akka ta'utti hin beeku. Ixaanni fooliin abbaatti urgaa'u kan mana qulqullummaa keessa jiru eenyu waan ta'eef? Kiristoos waan ta'eef. Aarsaa urgaa godhee kan uf dhiyeesse isa waan ta'eef. Hafuurichi garuu aaduu isaatiin karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenyeen maal godha jedha? Nuuf kadhata jedha. Garuu harka isaa agarsiisuudhaan nuuf kadhata. Efesoon boqonnaa 5 dubbiseen deebi'ee kanatti hin deebi'a. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irraa maal jedha? Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irraa akkana jedha. Kiristoos akkuma nu jaallate isin immoo jaalalatti jiraadha. Inni aarsaa fooliin isaa tolu ilma Waaqayyoof dhiyaatu godhee nuuf jedhee of kenneera. Kanaaf urgaan fooliin abbaan urgeeffatu urgaa fooliin masaati. Kadhanni kenna kadhata yookaan fooliin masaatti makamee abbaa fuulduratti nuuf dhiyaata. Kanaaf barruu harka isaa mul'isee abbaa fuulduratti kan nu kadhatu inni Roome 8:26 irratti hafuurichis jedhame isa kanadha jechuudha. Hafuurichis hafuura isa kam bakka biraatti fuunee ideoloojii keenyaan kadhadhu duun taane ergaa Phaawulos dabarsaa keessatti hafuuricha warri of keessaa qabnu iyyuu jedhee 23 irratti isa ibsa jechuudha. Nuuf kadhata. Kana qofa miti. Hafuurichi akka jaalala Waaqayyootti warra isaaf kadhataniif warra isaaf qulqullaa'an maal godha? Hin kadhata. Warra isaaf qulqullaa'an eenyu qulqulleessu? Kiristoosiif qulqulloomne. Waaqayyo inni garaa namaa fonqolchummoo yaada hafuurichaa beeka. Kanaaf yaada hafuurichaa maal godha? Beeka. Yaada eenyu jechuudha? Kan Kiristoosi. Kana akkamitti akkas jettee jedhu 34 irratti maal jedha? Eenyutu itti faradaree egaa Kiristoos Yesuus du'aa kaafame immoo gara mirga Waaqayyootti argame Waaqayyoon nuuf kadhate kan itti faradu hin jiru. Kanaaf kan nuuf kadhatu tokko intercession jedha. Intercessory tokko qofa kadha kanaaf. Afaan mana qulqullummaatiin yoo qaama lammaffaa amma dhufee maaltu taara? Hafuurri qulqulluun qaama kophaatti of danda'u waan ta'eef nama nuuf kadhatu lama qabna jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti inni jedhu sirrii miti jechuudha. Maal waan dagate qaba, waan irraa hir'ise qaba. Maal hin taane waan ta'eef fiixee hin ibsine waan ta'eef. Garuu macaafni qulqulluun obboloota koo ifadha. Uumaa rakkina qabu ifadha. Waaqayyo tokkocha inni gidduu dhaabbatee namaaf Waaqayyo walitti fidu tokkocha. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'ateedha jedha. Isa nama ta'ee mul'ateedha. Afaan mana qulqullummaatiin manni qulqullummaa utubaa amantii keenyaatu duu jennu. Kanaaf gidduu galee qaamni sadaffaan dhufa taanaan mana qulqullummaa disqualify godha. Dhugaa mana qulqullummaa. Manni qulqullummaa karoora fayyinaa isa samii lafarrattis bara baraan karoora fayyinaa lafa kaa'e. Waaqayyo tokkocha hangafni lubaa inni namaaf waan walitti fidu tokkocha dhalli namaa dhiifama godhamu tokkocha. Hafuurri qulqulluun jira jira akkamitti? Kiristoos kan itti buufamu hangafni lubaa kan ittiin dibamu hafuurri qulqulluudha. Hangafni lubaa meeshaan mana qulqullummaa keessaa kan ittiin dibamu isaadha. Meeshaan hundinuu kan ittiin dibamu hafuurri qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun inni macaafa qulqulluu kiliiriin. Buddeenni ilaalchaa Kiristoos kan ta'e kan ittiin dibamu. Ibsaa kan ta'e Kiristoos kan ittiin guutamu. Ixaanni kan ittiin aaru ibiddi hafuurri qulqulluutti bakka bu'a. Hafuurri qulqulluun inni macaafa qulqulluu ifadha. Hafuurri qulqulluun inni qaama jedhanii teessoo irra kaa'uu barbaadan. Hafuurri qulqulluun inni akka waaqummaatti kophama isaati waaqa jedhanii ammallee dhufa jedhaaran. This is another new God. Afaan mana qulqullummaatiin afaan dhugaa macaafa qulqulluutiin jechuudha. Kanaaf kaleessas isuma Kiristoos addas isuma bara baraanis isuma. Kaleessas giddu galeessa
Addas giddu galeessa, bara baraan giddu galeessa. Namni biraa dhufee kan gidduu kana dhaabbatu hin jiru. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irraa akkana jedha. Yesuus Kiristoos kaleessuma isuma ture. Arras bara baraanis isuma sana. Ameen. Kaleessas giddu galeessa, arras giddu galeessa, bara baraanis giddu galeessa. Kaleessa uumama keessatti mul'ata uumama boqonnaa 28 lakkoofsa 10 amma 13 yeroo dubbifne yommus Yaaqoob Bersheebaadhaa ba'ee gara Karaanitti adeeme. Inni iddoo tokko ga'ee aduun lixnaan achi bule. Dhagoota iddoo sanaa keessaa jiran keessaa tokko fuudhee mataa isaa jala kaa'atee iddoodhuma sana ciise. Inni achitti abjoote yaabbannoo hundeensaa lafarra dhaabbatee fiixeensaa bantii waaqaa bira ga'e tokko arge. Kunoo ergamoonni Waaqayyoo isarra ol hin ba'u gadi hin bu'u turan. Waaqayyo immoo isa gararraa dhaabbatee ani Waaqayyo gooftaa isa kan Abrahaam abbaa keetii Waaqayyo isa kan Yisihaaq lafatirra ciiftu kana siif nan kennaa jedhe. Kanaaf yaabbannoon wangeela Yohaannis boqonnaa 1:51 irratti Kiristoosiin bakka bu'a. Yaaqoob lafa jira, Waaqayyo abbaan gubbaarra jira. Yaabbannoon Kiristoos. Yaaqoobiif Waaqayyo gidduu kan jiru Kiristoosidha. Ergamoonni immoo olirra ba'aa tajaajila raawwatu jechuudha. Abbaan ilma isaa akka ittiin tajaajilu, Kiristoos dhala namaa akka ittiin tajaajilu, tajaajila kan raawwatan ergamoota. Kun kakuu moofaa keessatti. Afaan mana qulqullummaa keessatti yookaan ammoo arrumas Waaqayyo tokkocha inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoof nama walitti fidu tokkocha adhallee kan araarsan nu dhaabataa jiru. Adhallee yeroo araaraa kana kan nu dhaabataa. Summa afaan mana qulqullummaatiin adhallee Kiristoos Yesuus isa nama ta'edha. Waaqaaf nama gidduu kan jiru tokko ufadha. Galaatiyaa boqonnaa 3:20 irratti inni gidduu dhaabbatullee tokko ofi dhaabbatu. Waaqayyo garuu tokkocha jira. Adhallee tokko qofadha jechuudha. Kanaaf mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti kun mul'ata Yesuus Kiristoos isa inni wanta dafee ta'uuf jiru hojjettoota isaatti mul'isuudhaaf Waaqayyo bira argate. Kiristoos eenyuun bira argate? Waaqayyoon bira argate. Inni ergamaa ofii ergee Yohaannisitti beeksise. Waaqayyo Kiristoos Yohaannis tajaajila ergamootaatiin ergaan Waaqayyoon irraa Kiristoosin irra bira Kiristoosin irraa karaa tajaajila ergamootaatiin Yohaannisin bira dhufe jechuudha. Cheeniin kun akkasuma jira. Yoo samii galle hoo araarsuun Kiristoos dhaabatee yoo samii galle hoo mul'ata boqonnaa 7:15 irratti kanaaf isaan teessoo Waaqayyoo duratti argamanii halkaniif guyyaa mana qulqullummaa isaa keessatti isaaf in hojjeta. Inni teessoo irra taa'us godoo isaa diriirfatee isaan gidduu in jiraata. Rajaarraa egaa deebi'anii hin beelaan hin dheebotanis. Aduun wanti gubus isaanitti hin bu'u. Hoolichi teessoo dura gara gidduu jiru isaanin tiksa. Gara burqaa bishaan jireenya kennuutti isaanin geessa. Waaqayyos imimmaan hunduma isaanii ija isaanii irraa qaba. Samiittis gidduu galee kan ilma namaa geggeessus. Ammallee gidduu galeessa ta'ee kennuuf araarsus. Karoora mana qulqullummaa keessatti illee gidduu galeessi isuma. Fakkeenya Yaaqoobiin mul'ata keessatti illee gidduu galeessi isuma. Kanaaf tokkocha duwwaatu nuuf kadhata. Kiristoos Yesuus qofatu nuuf kadhata. Roomeen 8:26 Kiristoos hafuura Kiristoosiin. 8:34 irratti illee Kiristoosin. Isaan ala kabraa kan nu kadhatu hin jiru. Isatti maxxannee fooliin keenya aarsaa urgaa'u godhee karaa ilma isaa abbaa fuulduratti akka nu dhiyaatuuf isa dhageenyetti akka jiran Waaqayyo kan nageenya nu eebbisu. Eebbifamaa. Kadhata gabaabaa goonee xumurra. Jaalalatti nu jaallattee harka kee nurra qabdeef galanni si haa ga'u. Hafaa yeroo keenya irratti ati moo'i. Dhugaa keetiin gara fuulduraatti ija jabaannee akka deemnuuf nu gargaari. Hundumaan gootaa ulfaadha. Maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen.